Network subscribe, share, like nu goda galatoma. Akkam nagaa fayyaa oduu sa'aatii kana isin dhageessifna hangafoota oduutiin jalqabna. Magaalaa Amboo keessatti sirni awwaalcha artist Hacaaluu Hundeessaa geggeeffamee jira. Sirna awwaalchaa kan gubbaatti rakkoo nageenya uumameen namoonni 6 madaa'uu maddii oduu Reuters magaalaa Amboo irraa gabaasee jira. Jawaar Mohammad fi Obbo Baqqalaa Garbaa mana murtiitti dhiyaatanii hokkara ijjeecha Hacaaluu Hundeessatti walitti qabatee Oromiyaa keessa Kero Media Network subscribe, share, like nu goda galatoma. Ofsi namoota ijjeefamee 81 ta'uu maddii oduu Reuters mootummaa Itoophiyaa wabeeffachuun gabaasee jira. Oromiyaa bakka adda keessatti falmiin itti fufuu himamee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti deeggartoonni mootummaa Abiy dargaggoon gurmaawwan jiraattota magaalaa Oromoo Finfinnee fi qarqara Finfinnee gubbaatti tarkaanfii fudhatee namoonni 25 ol ijjeefamuun dhagahamee jira. Kun bal'ina oduu keessatti kan ilaallu ta'a gara mata duree oduu jalqabattuu dabarraa. Awwaalii artistii Oromoo jaalatamaa fi kabajamaa Obbo Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa magaalaa Amboo keessattuu har'a raawwatee awwaala kan gubbaatti maatii, firoota, hiriyoota artistoota fi akkasumas dabballoonni mootummaa akka sadarkaa naannoo godinaa fi gandaa qofti irratti argametti magaalaa Amboo Yuunivarsiitii Stadium University Amboo keessatti kan awwaalamtee maddii oduu BBC fi Reuters Amboo irraa gabaasee jira. Sababni awwaalii kun University keessattuu godhameef Stadium University godhameef Universitiin Amboo guddichi dallawaan hin qabnee fi falmitoonni magaalaa keessa yookaan ammoo qarqara magaalaatti dhufanii sirna awwaalcha jeequu danda'an jechuun itti gaafatamaan tikaa Oromiyaa BBCtu himee jira. Awwaala kan gubbaattu namni argamu lakkoofsa xiqqaa yeroo ta'u wayita awwaalli kun gaggeeffamutti magaalii Amboo karaa hundaaniyyuu waraana cimaan ka eegamtu akka tahee fi Stadiumii Yuunivarsiitichaa qofti waraanii ooraalii 7 ka tiksu yoo ta'u walumaa galatti waraanii ooraalii 20 oli magaalaa Amboo jala bultii awwaalaa keessattu buufamuutu himamaa jira. Kun kanumaan adoo jiru magaalaa Amboo keessatti yeroo awwaalii godhamu ummati sirna awwaalaa akka hordofnu televezyiinii Itoophiyaa yeroo qophii kan dabarsaa jiru keessattuu OBN qophiin afaan Oromoo ifa balleessuuni akkasumas neetwoorkii telefoonii cufuuni ummati mantaa'ee hordofaa turuu karaatti bahuuni eegdota bakka awwaalaa sunii fi akkasumas raayyaa ittisa biyyaa wajjin walitti bu'iinsi godhameeni namni 6 madaa'ee mana yaala seenuu maddii oduu Reuters magaalaa Amboo irraa gabaasee jira. Maddii oduu Reuters akka gabaasetti magaalaa Amboo keessatti walitti bu'iinsi kutaalee adda addaa keessatti yoo ta'u waraanii mootummaa magaalaa guutuu fi akkasumas qarqara magaalaa karaa Ambootti seensisu hundayyuu cufuun himamee jira. Raayyaan ittisa biyyaatii fi akkasumas poolisiin addaa Oromiyaatii fi poolisiin magaalaa Amboo nama hedduullee hidhuu maddii oduu Reuters achirraa gabaasee jira. Sirna awwaala kan gubbaattu maatii Hacaaluu Hundeessaa deeggartoonni isaatii fi akkasumas bakka bu'oonni mootummaa Oromiyaa haasaa godhanii jiranii pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaas haasaa godheen siidaa Hacaaluu akka Finfinneetti dhaabu dubbatee jira. Hacaaluu ka ijjeesallee ka fakkaatu warra qaama shanee jedhamu kaanserii qabsoo Oromoo jedhee qubitti qabee kaanserii kanas ni buqqisna badhaadhiniin dhufa jedhee dhaadatee jira. Kanaan walitti qabatee maatiin Hacaaluus haasawa akka godhanii dirqisiifamanii ka dubbatanii jiranii akka Hacaaluun Ambootti awwaalame murtii maatiin barbaade malee ka mootummaan dhiibbaa godhee miti. Mootummaatti dhiibbaa godhe jedhanii odeessuun dhugaa haaluudha. Dhugaa Hacaaluu dhoksuudha jedhanii dubbatanii jiranii haati warra Hacaaluun haaduuti malee barbaraa fi onni miiliyoonota Oromootii fi kiyya keessa jiraata Hacaaluun hin doone siidaan isaa daffiin Finfinneetti haa dhaabamuu fi jette jirti. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa haasaa televezyiinii deeggartoota kanaaf godhanii deeggartoota Hacaaluutiif maatii Hacaaluutiif waadaa seenanii ka odoo haasaa hin godhini duraan na dhaqqabee isinitti hime siidaa yaadannoo
isaa akka Finfinneetti ijaaru dubbatee jira. Kun kanumaan odoo jiru magaalaa Amboo keessatti guyyaa tokkoon duratti awwaala Hacaaluutti walitti qabatee mormii kaa'anii namni 6 ijjeefamuu poolisiin Oromiyaa amanee jira. Poolisiin Oromiyaa ibsa maddii Reutersiif BBCf akkasumas maddeen oduu bira qabatanii bahaniin maatii Hacaaluutii fi akkasumas deeggartoota Hacaaluutii fi qeerroo Ambootii fi humna tikaatii fi poolisii fi akkasumas raayyaa ittisa biyyaa jidduutti walitti bu'iinsa kalee dhalateeni namni 6 ijjeefame baay'een madaahu gabaasee jira. Kanaan duratti yeroo waldhabaa kanatti miseensonni maatii Hacaaluu eessumii isaa dabalatee akkasumas hiriyyaan isaa akkasumas namni firisaa kabiraa kan maqaan hin beekamnee fi namni 4 kabiraa hospitaalatti du'e lakkoofsi nama 7 ijjeefamuu fi namni 28 madaahuu gabaasne turre. Gabaasni mootummaan har'a amane kunis kanuma agarsiisa namni 6 madaa ijjeefame namni hedduun madaahu dubbii himaani poolis komishinii Oromiyaa himee ture. Haala kana keessattuu Ambootti Hacaaluun hin awwaalam jedhee ummati mormii haagas gahu haa godhuuti maatiin isaalleen haa godhu malee odoo maatiin Hacaaluutii fi akkasumas deeggartoonni isaatii fi qeerroon Oromiyaa qeerroon Amboo murtii Hacaaluu Finfinneetti awwaalamuu malee Ambootti awwaalamuu hin qabu jedhu suni deeggaraa sanii fi duula godhaa jiranii mootummaan naannoo Oromiyaa dirqeen Hacaaluu Hundeessa har'a magaalaa Amboo keessattuu awwaalee jira. Guyyaan kun ifaa ka godhe Hacaaluun du'a 2 ijjeefame tokkoffaa Finfinnee keessatti ijjeefame lammaffaa awwaala kabaja isaa maluu fi bakki isaa maluu fi sirni isaa maluu dhabuun Hacaaluu pirezidaantiin Oromiyaatti fi akkasumas mootummaan Oromiyaatti fi muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo 2 ijjeefame Oromoon seenaa kan beekuu qaba jedhamee karaa miidiyaa hawaasummaatiin odeeffamaa jira. Dr. Birhaan Masqal Abbabee sanyii kan irratti waan jedhe Hacaaluun duraa fi Hacaaluun duuba seenaan guyyaa awwaal isaa kunin seenaa Oromoo karaa lamattuu gargari baasee agarsiisu warra diinaa Oromootiif warra firaa Oromoo qulqulluutti agarsiisuu fi qabsoon Oromoo boqonnaa Hacaaluun duraatii fi boqonnaa Hacaaluutiin duubattu jennee ka addaan baafannu yoo ta'u boqonnaa Hacaaluu duubatti wanti ta'e hunduu ifaa tahee ammaan booda Oromoon qabsoo sakaraatti deeffate sirni nafxanyaatii fi sirna tajaajiltuu nafxanyaa kataate warra biltsiginaa kaammaan kana Oromiyaa bulchaa jiru seenaa godhuu fi qabsaahuu qaba jedhee Dr. Birhaan Masqal Abbabee yaamicha godhee jira. Kun kanumaan odoo jiru ijjecha Hacaaluutii fi akkasumas hidhamuu Jawaar Mohammadiitiin walittuu dabatee humni gurmaahee ka dargaggeessa Finfinnee ofiin jedhu ka paartiin ABN paartiin Baaldiraasii fi akkasumas Izeemaa fi Biltsiginnaan magaalaa Finfinnee keessattuu gurmeessanii kutaalee bulchiinsa Finfinnee kan adda addaatii fi qarqara Finfinnee keessatti lammiilee Oromoo jiraattota magaalaa Finfinnee nama 25 ol ijjeesuun isaa himamee jira. Ijjechaan kunin ganda Labuu Jamoo Galaan waha ganda Labuuti Jamooti Waalimaatti gandi jedhamu akkasumas Kolfee Qaraaniyo Gullelle Burraayyuutti tahee jira. Mootummaan Itoophiyaa nama 25 ijjeefam jedhamu keessa namni 10 kan mirkanaa'e tahuu dubbatee jira. Kun jechuun Oromoon Hacaaluu Finfinneetti dhufee awwaaluu fi siidaa Minilikii diiguu fi jedhamee magaalaa keessatti dargaggoota farra Oromoo gurmeessuun Oromoo gubbaatti tarkaanfii fudhatame magaalaa Finfinnee keessatti qofa mootummaan Itoophiyaa namni 10 ijjeefamuu mirkaneessee jira. Jiraattonni magaalaa Finfinnee keessa jiraatan lammiin Oromiyaa poolisiin federaalitii fi poolisii magaalaa Finfinneetiif akkasumas raayyaan ittisa biyyaa qindoominaan hidhattoota magaalaa Finfinnee weeraran kan wajjin ka hojjetu waan ta'eef ammaan booda nageenyi nutti dhagahamu hin jiru. Poolisiin Oromiyaa seenee eegumsa nuu godhuu qabaa jedhanii iyyachuusaa maddii oduu BBC ummata jiraattota magaalaa Finfinnee ka Oromoo waabeeffachuun dubbatee jira. Kanaan walittuu qabannee maddii oduu Reuters magaalaa Finfinnee kutaa adda addaa keessattuu hidhattoonni milishaa ka hojii warraa yookaan ammoo gochii warraa poolisii federaalii waliin qindaa'u fakkaatu raayyaa ittisa biyyaa waliin qindaa'u fakkaatu kutaalee magaalaa Finfinnee dhuunfachuu himamee ture.
warri magaalaa Finfinnee dhuunfatee kasaba biraa kunini hokkara Oromoo gubbaatti uumanini namni 25 magaalaa Finfinnee bakka dalageetu ijjeefamee jira. Makiinaan 250 oli gubatee jira. Makiinaan kun baay'inni isaanii kan gubate kan nama Oromooti fi yookaan ammoo jechuun Oromoo walitti hidhata qabu jedhamu ka hoggantoota OPDO yookaan ammoo Biltsiginna Oromiyaas gariin keessa jira jedhamee jira. Tarkaanfiin fudhatame kun miidhaan qabeenya guddaan manneen kondominiyeemii gandi Oromoo keessatti baay'atu keessatti kalaqabe ta'uulleen himamee jira. Yeroo ammaa kana Finfinneen sodaan guutamtee jirti. Mootummaan waraana biyyaatii fi akkasumas poolisii federaalii bobbaasullee gandi Oromoo keessatti oduun kun qindaawaa jiru. Tarkaanfiin cimaanii karoorrootii fi akkasumas kan adda addaa qabu ganda Oromoon keessattuu baay'atanii fi manneen Oromoo tahee Finfinnee keessattuu beekamu gubbaatti fudhachaa jira. Kunini jechuun tarkaanfiin torbaan kana eegaa caaluun dubattuu Finfinnee irratti fudhatamaa jiru. Qeerroon Tuulamaa kalee ibsa nu erganii Finfinnee keessatti roorroo fi ajjeechaan Oromoo magaalota Finfinnee keessa jiru irratti godhamu yookaan hin dhaabbanne taate qeerroon Tuulamaa obboleeyyan isaa ka Oromootiif dhaqqabuu fi qarqara Finfinneetii fi akkasumas karaa Finfinneetti galchu hundaa cufuuni warra Finfinnee keessatti Oromoo marsinee jedhan isaan marsuu dandeenye jedhee ibsa kennuun yaadatama. Daawwattoota jaallatamuuf kabajamoo haalli Finfinnee keessa jiru yeroo ammaa kana baay'ee sodaachisaadha. Namni Oromoo ka qarqara Finfinneetti Finfinnee keessa jiraatu namni 25 oli sa'aatii oduun kun qindaa'etti hidhattoota mootummaan deeggaru ka magaalaa Finfinnee Izeemaa fi Biltsiginnaaf Aabiniif Baaldiraasii walitti hidhata qabamin Oromoo magaalaa Finfinneetiif qarqara magaalaa Finfinnee keessa jiraatu irratti ijjeechaan suukkanneessan bakkisaan jiraataniif bakkisaan hojjetamutti raawwatutti himamaa kunini Finfinnee keessatti ta'e kanaan walitti qabatee hogganaanii Baaldiraasii kan tahee Iskindar Naggaa hidhamee jira. Isattuu waan kan qindeessa jedhee mootummaan himatee jira. Warri Abinis waan kan keessa harka qaba jedhamee dubbatamee jira. Kan ammoo ka dubbatee dubbii hima abbaa alangaa dhimma jechuun yakka daangaa gar daangaa ka qoratu nama maqaan isaa obbo Tsaggaa jedhamu tokko yeroo ammaa kana haalii Oromoo ka Finfinnee keessa jiru akka malee yaaddessaadha. Odoo gabaasii kun gabaasamaa jiru tarkaanfiin Oromoota Finfinneetii fi qarqara Finfinnee gubbaatti fudhatamu akka malee hammaatee ture. Kaalee jechuun Oromoon Amboo irraa dhufee Hacaaluu Finfinneetti awwaaluu danda'a yookaan siidaa Finfinnee cabsuu danda'a. Gurmaawaa gandi keessan bilisa baasa jedhamee qeerroo ijaaranii qeerroo jechuun dargaggeessa naannoo Finfinnee keessa jiraatu kasaba Oromoo hin ta'in warrillee maqaa garii qeerroo jedhanii fayyadamaa ijaaranii uummatii 25 ol magaalaa Finfinnee keessatti ijjeefamee jira. Sun keessa namni 10 ijjeefamu makiinaan 250 ol barbadaa'u dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa madda oduu Reutersiitu himee jira. Haalli Finfinnee keessa akka malee yaaddeessaa ta'uun asumaan akka beekamu barbaanna. Kun kanumaan adoo jiru Jawaar Mohammadiitii fi Baqqalaa Garbaa har'a mana murtiitti dhiyaatanii jiranii dhaddacha gulantaa tokkoffaa ka Araadatti argamutti obbo Jawaar Mohammadiitii fi obbo Baqqalaa Garbaatii fi akkasumas Hacaaluu ijjeesuun nam himataman nam dhiiraa lamaa fi dubartii tokko irratti himannaan dhiyaatee jira. Obbo Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mohammad qofaatti dhiyaatanii Baqqalaa Garbaa manni murtii isaa hagayya adoolessa 13 fi yoo deebisee baalame qabamu ka Jawaar Mohammadii hagayya 16 fi baalamii biraa qabamee jira. Jawaar Mohammadiitiif Baqqalaa Garbaa himanna maalittiin himatamanii maaliif qofaa himataman wanni jedhee wanni beekame hin jiru. Warra Jawaar Mohammad waliin hiine jedhu mootummaan 33 gadaafan irratti immoo himannaan tokkolleen hin dhiyaanne haalli warraatii fi akkasumas adeemsi murtii warra gubbaratti dhiyaachuu danda'u maal akka ta'u hin beekamne. Kanaan walitti qabatee ajjeecha Hacaaluu keessatti gahee qabaachuu hin oolaman jedhanii warri shakkamnamee dhiiraa lamaa fi dubartiin tokkini mana murtii federaalii gulantaa tokkoffaa ka kutaa bulchiinsa Finfinnee Araadatti argamutti dhiyaatanii jiranii. Warri kunis maqaan isaanii hin dhahamne himannaan maal akka irratti banamellee hin beekamu. Isaanis yeroon dabalatamanii murtii abbaan alangaa gaafateen dheereffamee jira. Hacaaluu ijjeesuudhaan himatamanii yookaan shakkamanii kanattu jira. Jawaar Mohammadii himannaan isirratti baname maal akka ta'e hin beekamu. Kaleemanni Jawaar Mohammadii sa'aatii nu oduu gabaasaa jirru galgala keessa sa'aatii 6 irra weerarame. Koomishiniin federaalii wajjin warri hojjetu warri akka Itoophiyaa qoratu meeshaalee adda addaa man Jawaar keessa guuraa nama achitti argamu hundaayyuu hidhame. Yeroo sanitti Jawaar Mohammad man murtiif dhiyeessuu akka barbaadanii ragaa argachuu fi manii Qeerroo Miidiyaa
Network subscribe share like nu goda galatoma. Akka cabsame yookaan ammoo manni isaa seenanii meeshaa jawaar keessa manni isaa keessa jiru hatame akkasumas jawaarin mana keessatti warri argama kidhamee fi kanaan duratti ammoo guyyaa farmiin kun magaalaa Finfinnee keessatti dhoo'e guyyaa lammaffaa OMN samsamee waajjira OMN keessatti meeshaan argamu saamamu gabaasuu ni yaadanna. Ragaalee adda addaa ka jedhani man jawaar keessa guurratanii jiranii ragaa guurratan kana jechuun ka himannaa dhiyaatu gubbaattuu dhiyeessanii akka oduu dhagaa jirrutti man jawaar keessa kompiitarii akkasumas meeshaa qunnamtii adda addaa jawaar wajjin hidhattoo isa wajjin ammoo rasaasa adda addaatii fi kalaashota sagalii fi akkasumas shugguxii jaha wajjin qabne meeshaa reediyoo wajjin qabne jirra. Birri jooniyaan jechuun Misriin jawaar ergitas qabne jecha oduu adda addaa waan kijiba qindeessutu jiranii Jawaar Mohammad Ijjecha Caaluu Hundeessatti walitti fiduu fi hokkara amma kana uumame keessatti mootummaa Misrii wajjin qindoominaan hojjate oduu jedhamullee oduu dharaa uumaa akka jiranii gabaasii Finfinnee gubbaa amanamoonni maddeen amanamoonni nutti himanii agarsiisaa jira. Kana walitti qabatee Jawaar Mohammad ka hidhameef jedhamu jalqaba miseensi eegdota Jawaar Mohammad keessa tokkni poolisii Oromiyaatu rasaasa dhahee ijjeesee waan jiruun akka tahee dubbii himaan poolisii komishinii Oromiyaati fi akkasumas dubbii himaan poolisii komishinii mootummaa federaalii fi bulchiinsa Finfinnee dubbachuu ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kun oduu kenna Suudaan miidiyaa hawaasummaa irraa isinii darbu sagantaan tamsaasii oduu itti fufee jira. Hacaaluu Hundeessaa ijjeeffamee jira. Jawaar Mohammadiitii fi Baqqalaa Garbaa mana hidhaatti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii jira. Kun jechuun mootummaan Abiyyi diinummaa dhumaa ka Oromoo qabu agarsiisa. Ammaan booda boqonnaan qabsoo Oromoo karaa ittaanutti jijjiiramuu qaba. Abiy Ahmed muratee ilmaan Oromoo addunyaa kan gubbaa fixuu barbaada. Oromoonis hoggana tokko jalattu deebi'ee qabsoo isaa ka ammaan tan bacancaraa jirtu karaattu deebisee gumaa Hacaaluu kaffaluu fi gootota akka Jawaar Mohammadiitiif warra gadafaman hidhaatiif baasuu fi Oromiyaa yeroo dhumaatii fi bilisummaa ishii goonfachiisuu fi ijjecha aadaa fi seenaa nutti takan hambisuu fi Oromiyaa keessa jiru guutuu fi Oromiyaan biyyalaa jiru harka wal qabatanii yeroo isaan socho'uu qaban ammaan tan jechuun qeerroon naannoo adda addaa Oromiyaa keessattuu argamanii dhaamsa nuuf ergaa jiranii yeroo kana hoggansii qabsoon Oromoo barbaadu argachuu fi Oromoon tasgabbiin taa'ee malli qabsoo kanaatiif tarsiimoon itti deemuu qabnu maal akka ta'uu karaa qulqulluu lafkaahuun san irratti hojjetamuu qaba jechaa jiranii. Qeerroon naannolee Oromiyaa adda addaa keessaa qeerroon Oromiyaa bahaa mootummaan tarkaanfii waraanaatiin humna gaafii nagaa gaafate callisiisu yoo dhiisne karaa Jabuutii Finfinnee fidu karaa baaburaatii fi karaa makiinaa cufuun boba'aa biyya Itoophiyaa seenu hundayyuu akka hin seenne godhuun tarkaanfii keessa deebii hin qabne cima mootummaa Itoophiyaa irratti fudhachuu deemnaa jechaa jiranii. Ibsi warra kana qeerroon Baalee qeerroon Arsiitii fi Arsii lixaa ka deeggaran ta'ullee ibsinuun bahee ibsamee jira. Kana walitti qabatee ijjecha Finfinnee keessatti godhamaa jiru kanama 25 olii Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaan tana ijjeese yookaan hin dhaabanne taate qeerroon tuulama magaalaa Finfinnee karaa afraan balbala seentu hunda cufuu dandeenya jechaa jiranii. Sochiin qeerroo magaalaa Oromiyaa adda addaa keessattuu jabaatee itti fufee jira. Yeroo ammaan tana sochiin qeerroo finiinaa jiru kanatti hoggansii Oromoo ka jiru qabsoo kana geggeessuu fi dandeettii hin qabu jedhamee himatamaa jira. Daawwattoota jaallatamoo kabajamoo gaafii fi deebiin obbo Daawud Ibsaa hoogganaan ABO'tii fi Profeesar Mararaa Guddinaa hoogganaan KFO OMN irratti kennanii ka hooggansii yeroo gaafatu ulaagaa hin guunne fi gaafiif deebii dadhabaa tahuu akka mul'isu karaa feesbuukiitiin hedduu barreeffamaa jira. Oromoon biyya alaatti biyyi keessa walitti jirtu hooggansii yeroo kana barbaachisu uummachuu fi dandeettii warra qabanii fi akkasumas warra dubbii kana oofuu danda'an akka filatu dubbatamaa jira. Jijjiirama kana waggaa 3 dabran keessatti hoogganuun gahee guddaa kan taphate Jawaar Mohammad ammaan tan manidhaa jira. Manidhaalletti haalii qabiyyee isaatii fi akkasumas dubbiin mana murtii akkama deemteen beekamtu yoo uummatii Oromoo tokko tahee jabaatee qabsaa'ee qofa dhiibbaa ummataatiin
Abiy Jawaar gadhiisuu ka danda'u jedhamee jira. Abiy muratee jira Jawaar Mohammad himannaa sobaatiin mana hidhaa keessatti dararuu fi akkasumas yoo danda'ameef ijjeesuu fi waa hunda godhatee jira. Oromoon taa'ee laaluu hin qabu jechaa jiranii. Jawaar Mohammad waggaa lamaan har'aatiin durattu biyyattuu galee yeroo galu kana arrabbii fi ummata Oromoo abdadheeti biyyattuu galee jira Jawaar dubbate. Jawaar Mohammad yeroo ammaa kana harka mootummaa bu'ee jira. Oromoon Hacaaluun ijjeefamee Jawaar hiisisee manatti galuu hin qabu jechuudhani sadarkaa adda addaatti aktivistoonni Oromoo ka jiramuu fi akkasumas ummati Oromoo kutaalee Itoophiyaa adda addaa irra waan kana barreessa jira. Daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo kun ka daawwachaa jirtan sagantaa keenya ka oduu suduudhaan karaa miidiyaa hawaasummaatiin isinii darbaa jiru. Awwaalii Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo keessatti haala hokkara cimaa fi sodaa guddaa qabuun har'a geggeeffamee jira. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasiin jedhe siidaa Hacaaluu Finfinneetti dhaabnaa jechaa turanii magaalaa Finfinnee keessatti deeggartoonni mootummaa Biltsiginnaati fi hidhattoonni mootummaa al jiran ka warri gurmeessa namni 25 oli magaalaa Finfinnee keessatti fixuun gabaafamee jira. San keessa namni 10 du'uu mootummaan federaalii mirkaneessee jira. Uummatni magaalaa Finfinnee keessa jiraatan ka dhalattoota Oromoo yeroo ammaa kana baay'ee sodaannee waan jiruuf poolisiin Oromiyaa nu haala qabu jecha yaammachaa jiranii. Qeerroon Oromiyaa keessa bakka adda addaa mootummaan kunini tarkaanfii ammetti jiru kana yoo hin dhiisne taate tarkaanfii warri fudhachuu deemulleen hammachuu akka inni danda'u gabaasamaa jira. Daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo oduu har'aa oduun goolabin durattu matoota oduu isinii deebi'ee jira. Oduu 2-3 oduu kijibaa miidiyaa hawaasummaa gubbaattu naannawaa jirtu isin ta'imuuti. Hacaaluu Hundeessaatiin ijjeefamuu isaatiin walitti qabatee Pireezidaant Shimallis Abdiisaatii fi Taaklaa Uumaa ejjannoo uummata wajjin dhaabbatanii mootummaa Abiyyi dura dhaabbatan ka jedhu kijiba hidhamanii ka jedhulleen kijiba yeroo ammaan tana ajjecha Oromiyaa keessatti ta'aa jiru muummicha ministeera wajjin hoogganaa ka jiru Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yoo ta'u tarkaanfii Oromiyaa magaalaa Oromiyaa Finfinneetii fi qarqara Finfinnee keessatti fudhatamaa jiru poolisii fi akkasumas humni shororkeessa magaalattuu ijaaree kan taa'ee ilaalaa gurmeessaa ka jiru kantiibaa Taaklaa Uumatii fi warrees wajjin hojjetanii warra miseensa hooggantoota poolisii ta'uutu himamaa jira. Warri kullachuu yeroo ammaa kana hooggansa olaanaadhaan Abiyyi wajjin ta'uun mormii Oromiyaa keessattuu ka'ee akka fashalaa'u hojjechaa jiran. Oduu kijibaa tokko kaasanitti mu barbaannu Lammaa Magarsaa aangoo gadhiisee oduun jettee guutumaa guutattu kijibaa maddeen kiyyaa kan Lammaa Magarsaa waa'ee isa kanaan duratti himaa bahanii Lammaa Magarsaa aangoollee gad hin dhiisne aangoo dhiisuufillee yeroo ammaa kanatti yaadu waan takka hin qabu. Lammaa Magarsaa hojii isaa irra jira jechuudha. Lammaa Magarsaa abaluu jechaa haasawaa turre. Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kanatti aangoo gad hin dhiisne aangoo gad dhiisuufillee yaada akka inni hin qabanne maddeen oduu kiyya amanamoonni natti himanii jiranii. Obbo Shimallis Abdiisaa yeroo ammaa kana duula haarawaanii Hacaaluu warra ijjeessa shaneedha. Shaneen kun ammoo mootummaa Misrii wajjin hojjettee biyya Itoophiyaa diiguu fi ka jiru duula gurguddaa ammaan tan Oromiyaa keessatti deemaa jiru hoogganuu fi Abiyyi wajjin ta'uun tarkaanfilee gurguddaa fudhachuu fi qophaawaa jiranii. Daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo oduun sa'aatii kana isinii dhiyeessine hagasuma oduu magaalaa Ambootii fi magaalaa Finfinnee oduu biraa hedduutu jira kana qindeeffannee isinittu deebinu taati. Wanni Oromiyaa keessa jiru waan akka malee yaaddessaati. Yeroo ammaa kana duuli karaa miidiyaa hawaasummaatiin geggeeffamaa jira. Duula kan keessatti Jawaar Mohammad gootni Oromoo hidhamuun dagatamuu hin qabu. Maqaa Jawaar Mohammad Tiwiitarii keessatti dhahuun Hacaaluu Hundeessaa maqaa isaa Tiwiitarii keessatti fayyadamuun keessattuu duula qindoomee ka Tiwiitarii ka Habashaa fi mootummaan Abiyyi uummata Oromoo gubbaattu banan kan tokkummaan dura dhaabbachuu qabna. Wanti biyya keessatti ta'uutu jiru waan akka malee nama yaaddessu miidiyaan addunyaa kana jechuun olii gad fuudhanii dhimma ajjeefamuu Hacaaluutii fi hidhamuu Jawaar Mohammad baay'ee odeessaa jiranii. Hoggansi Oromoo ka biyya keessa jiru baay'ee lalaafadha dadhabaadha. Hoggansa hedduu barbaaddii qeerroon ammaan tanatti daasporaan Oromoo ka biyya alaa jiru tokkummaan dhaabbatee kallattii qabsoon kun barbaaddu laf kaa'uu danda'u qaba. Jawaar Mohammad hidhamee jira. Jawaar Mohammad hiinee jechuun OMN cufnee Itoophiyaan nagaa horattii jedhanii deeggartoonni Abiy Ahmediitii fi warri Habashaa akka malee gammadaa jira. Nu ammoo dubbiin Jawaar Mohammad dagatamuu hin qabu, dubbiin OMN dagatamuu hin qabu. Qabsoon kenna finiine haga Oromiyaan bilisa baatee hidhamtoonni kun gadhiifaman itti jabaanne waan kana ittiin deemuu qabna. Daawwattoota jaalatamuuf kabajamu waan daawwattaniif horaa bulaa alfaa daawwajama. Sagantaan kenna kaa'udu kan qofa miti oduu hedduu qabna kan qulqullaa'in karaatti qulqulleeffachuu jiru. Dubbiin obbo Lammaa Magarsaatii fi dubbiin
Shimallis Abdiisatii fi akkasumas kantiibaa magaalaa Finfinnee hunduu isaanii kijiba Abiyyi wajjin ta'uuni tarkaanfii adda addaa kan uummata Oromoo gubbaatti yeroo ammaan tana fudhatamaa jiru warra hoogganaa jiru kun inni oduu mirkanaa'ee oduu hooggantoota falmitoota Oromoo kan magaalaa Finfinnee jiran kabirallee waan isinii qabannee dhiyaannutu jira bal'ina oduu kana oduu sa'aatii ittaan dhufu keessatti yookaan oduu galgala kanaatiin kan isinii qabannee deebiin taate waan daawwatanii furaa bura alfaadha wayyaman agarti. Qeerroo Media Network subscribe, share, like nu godhaa galatooma.